Wallagoo keessatti loltoonni bilisiginnaa dargaggoo ganna 17 ajjeesuun dhaga'ame. Yaalkannaa sabaa waan qindeeffate qaba. Sirni farra ol adeemtotaa ta'uun duguuggaa sanyummaa geggeessaa jiru bilisiginnaan loltoota isaa naamusnii fi sansaakan waraanummaa irraa hin calanqisne golee Oromiyaa maratti bobbaasee duguuggaa sanyii raawwachiisuu hammeessuun caamsaa 19/2026 godina Arsii Bahaa Aanaa Jajuu ganda Huruta Dooree iddoo addaa Saamee jedhamutti dargaggoo ganna 17 maqaan isaa Jibriil Kamaal Haajii Galatii jedhamu yakka tokko malee ajjeesuu jiraattotni har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Akka jiraattotni jedhanitti dargaggeessi ajjeefame kun osoo inni lafa qotee gara manaatti galuuf deemaa jiru loltootni bilisiginnaa kunneen daandii gubbatti qabuun si barbaada turre ati deeggaraa wobootiittiin jechuun rasaasa itti roobsuun ajjeesanii reeffa isaas daandii gubbatti darbatanii biraa deemuu jiraattotni ibsanii jiru. Mucaan kun umurii isaa ijoollummaa kanaan hojiilee garaa hojjechuun maatii isaa utubaa kan jiruun addatti obboleessi isaa hangafaa kan ilmaan lama qabu kanaan dura du'aan addunyaa kana irraa boqotee kan jiru yoo ta'u daa'imman isaa kana guddisuuf jecha hojiilee ulfaatoo isa hin madaalle hedduu hojjetee daa'imman kanneen guddisaa akka jirus jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Aanaa Boorrachaa keessatti lukkeeleen bilisiginnaa midhaan hawaasaatti bishaan jallisuu fi dararaa hawaasa irratti raawwatan jabeessuu ifoome. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Godina Buunnoo Beddellee Aanaa Boorrachaa ganda Coo irraa lukkeeleen bilisiginnaa midhaan hawaasaatti bishaan jallisuu fi dararaa bifa aarawaan hawaasa irratti raawwatan cimsanii itti fufuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gada jabeeyyiin lukkeelee bilisiginnaa duraan lafa jallisii boqqolloo fi qamadiin qotamu hawaasaaf qopheessanii ka turan caamsaa 15/2026 ammoo bishaan itti jalaa jallisanii balleessuu jiraattonni ONM dubbisee ifoomsanii jiru. Maanguddoonni gandichaa bifa jaarsummaan seera guutanii jaleewwan sirnichaa kadhatanis matumaa yaada dabaa itti yaaduun ofirraa geggeessuu fi waraqaa qabiyyee lafa qonnaan bultootaa isiniif aareessina jechuun irraa guuranii dhorkachuu dabaluun ibsanii jiru. Torban darbe keessa loltoonni maafiyaa bilisiginnaa hawaasa humnaan hiriira deeggarsaa baasuuf yaalanis hawaasni gocha gara jabinaa murni bilisiginnaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru muufachuun namni tokkollee kan itti ba'ee kan hin jirre yoo ta'u lukkeelee bilisiginnaa garuu fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti akka waan hawaasni isaan deeggareetti barreeffamaan kan dhooban ta'uun baramee jira. Aanaa Meettaa keessatti jaleewwan bilisiginnaa saamicha maqaa filannoon hawaasa irratti gaggeessan ammeessan. Gabaasa qindaa'eef Caalii Yaadannoo Oromiyaa. Godina Bahaa Harargee Aanaa Meettaa Araddaa Waldaa Gammachuu keessatti jaleewwan bilisiginnaa saamicha maqaa filannoon hawaasa irratti gaggeessan ammeessanii jiraachuu ONM jiraattota irraa odeeffate. Akka waan filannoo haqa qabeessa gaggeessaniitti filannoo da'oo godhachuun gama isaaniif mijate maraan qonnaan bultoota iraarsaa kan jiran ergamtoonni bilisiginnaa torban kana keessa keessummoota gaafa filannoo godina irraa dhufaniif qalla jechuun afoosha tokkotti korbeessa tokko akka qopheessaniif jiraattota dirqamsiisaa jiraachuu jiraattonni araddichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka aanichaatti gatiin korbeessa tokko qarshii 40,000 ol yoo ta'u caamsaa 19/2026 ammoo caasaaleen gandaa qaama isaanii olii gammachiisuuf jaleewwan bilisiginnaa hawaasa irraa humnaan maallaqa guuran Jamaal Sheek Ahmed, Hussein Abrahaam Abdoo, Aammee Adam Yusuf, Umar Abdallaa Yusuf, Aliyyi Muhammad Adam, Iliyaas Abdoo Adamee, Muhammad Rahuuf Sheek Adamii fi Jamaal Hasan Ahmed kanneen jedhaman ta'uun barameera. Goleewwan Oromiyaa cufa keessatti kaffaltiin bifa kanaan hawaasa irraa saamamu kun jabaatee kan jiruu fi godinaalee Harargee lamaan keessatti immoo kaffaltiin gosa adda addaa nagahee hin qabne qaala'insa jireenyaan wal qabatee rakkoo hawaas dinagdee hamaaf hawaasni saaxilamanii jiraachuu addeessaniiru. Aanaa Horroo Bulluqitti maatiin qabsaa'aa tokko sababa ilmi isaanii waraana bilisummaa Oromoo ta'eef loowwan isaanii qaree faashistii bilisiginnaan jalaa saamamuun eerame. Gabaasa kanaaf Jaalamartii Oromoo. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Horroo Bulluq ganda Odaa Bulluq keessatti gaafa caamsaa 15/2026 lukkeeleen sirnichaa hawaasa nagaa kan ta'e nama maqaan isaa Obbo Darajjee Qoraas jedhamu jala sababa mucaa keettuu miseensa wobooti jechuun horii gaanfaa 4 jalaa ooffatanii akka deeman jiraattonni addeessaniiru. Obbo Darajjeen sababa ilma isaaniif jecha kanaan duras manneen jireenyaa isaanii qabeenya keessa jiru guutuu waliin kashalabboonni loltoota bilxiginnaa ibidda itti shiduun jalaa gubanii barbadeessuun kan yaadatamu oggaa ta'u murni jiraachuun sabboontota ilmaan Oromoo mataa bowwuu isaaniif ta'e kunneen maatii nagaan jireenya isaanii
gaggeeffachuuf carraaqan shakkii fi gaafatama ilma isaanii umurii 18 oliif yakkanii gocha ammeenyaa kana irraan gahaa jiraachuun ibsameera. Gochoonni wal fakkaatoon guutuu Oromiyaatti sababa qabsaa'ota mirga dhala namaa waraana bilisummaa Oromootiin maatii fi firoottan irra gahaa jiru daran yaaddessaa ta'ee kan jiru yoo ta'u, murni sanyii keessaa dhalataniif naatoo hin qabne karaa ifa ta'e waraana isaanii itti bobbaasuun reebicha, hidhaa, saamicha, gudeeddaa fi ajjechaa raawwachuun cinatti maafiyoota dhoksaas gurmeessanii jireenya sabichaa golgoleessaa jiraachuu. Kireemliin gabaasa Chaayinaan dhoksaan loltoota Raashiyaa lola Yukireeniif leenjifte jedhu uffiste. Sabaaf waggaarii dabalata qaba. Kireemliin kamisa kaleessaa gabaasa Reuters waraanni Chaayinaa dhuma bara darbee irratti loltoota Raashiyaa gara 200 ta'an Chaayinaa keessatti dhoksaan leenjisee ture. Isaan keessaa gariin isaanii Yukireen keessatti loluuf deeman jedhu soba jechuun kuffiseera. Waliigaltee Raashiyaa fi Chaayinaa ji'a adoolessaa 2025 irraa eegalee Reuters gamaggame akka jedhetti loltoonni Raashiyaa gara 200 ta'an Beejingii fi magaalaa bahaa Naanjingii dabalatee bakkeewwan waraanaa keessatti leenji'u. Waliigaltichis loltoonni Chaayinaa 100 lakkaa'aman dhaabbilee waraanaa Raashiyaa keessatti leenjii akka fudhatan ibsee jira. Dubbi himaan Kireemliin Dimitri Peskov waa'ee gabaasa kanaa kamisa kaleessaa gaafatamanii akkas jedhan. Odeeffannoon sobaa baay'een gaazexoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti maxxanfamu. Beejingii wal dhabdee Yukireen keessa akkan seenne kan himtu yoo ta'u, akka giddu galeessa nagaa taatee of dhiyeessuuf yaalteetti. Pirezidaantii Xi Jinping fi pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin torbee kana Chaayinaa keessatti yeroo wal argan tattaaffii nagaa Yukireen irratti mari'ataniiru. Woboon zoonii lixaa aanaa Amuruutti diina adabuun gariin harkaan qabee meeshaalee waraanaa hiikkachuu beeksise. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa humnoota weerartuu bilisiginnaa irratti fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaa hiikkachuu ifoomse. Qorommiiwwan ilmaan Oromoo warreen cunqurfamni uummataa nagaa isaan dhorkuun falmaa dhooftuu geggeessaa dirree qabsoo irraa diinaan kokkee wal qabaa jiran woboon kaleessa caamsaa 21/2026 zoonii lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Walqixxee keessatti waraana faashistii bilisiginnaa irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee loltoota 3 ammoo jiraatti harkaan qabuun ibsameera. Gama meeshaatiin qawwee AKM-9 ol qophiilee waraanaa adda addaa fi rasaasa hedduu irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Tarkaanfii woboon lukeelee PP irratti fudhatu daran cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo. Woboon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa mana sibuu fi qilxukaarraatti tarkaanfii humnoota weerartuu bilisiginnaa irratti fudhachuu ifoomse. Jajjabeen sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa har'a caamsaa 21/2026 aanaa mana sibuu fi qilxukaarraatti maafiyoota bilisiginnaa maqaa sakatta'an bobbaate irratti tarkaanfii haxxee fudhateen du'aa fi madoon adabuun of booda deebisuu addeesseera. Tarkaanfiin kunis aanaa mana sibuu ganda bijjiitiitti lola taasifameen du'aa fi madoon adabuun jorooroo bireenii fi qophiilee waraanaa irraa dhuunfachuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Kana malees saatima wal fakkaataatti aanaa qilxukaarraa irraa gara ganda Talaamsoo Dambiitti sochii kan taasiste aleeluun injifannoo boonsaa galmeesseera. Tarkaanfii woboon loltoota bilisiginnaa irratti fudhatu cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo wabii saba isaanii dinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan utubaa qabsoo bilisummaa Oromoo eebla 15 guyyaa gootota Oromoo kan bara 2026 sababeeffachuun marsaa 23ffaaf maallaqa Empaayeraa Itoophiyaa 700 fi 50 gumaachanii ibsa ejjennoo armaan gadii baafatanii jiru. Nuti miseensonni jaarmiyaa utubaa qabsoo bilisummaa Oromoo hanga xumura gabrummaatti waan dandeenyuun qabsoo saba Oromoo kanaaf woboon geggeeffamaa jiru utubuuf kan duraanii caalaa tokkummaa keenya jabeeffannee sadarkaa amma qabsoon keenya irra ga'ee jiru kana daran tikfachuuf waadaa keenya haaromsinee kaaneerra. Kun jalqaba keenya malee xumura keenyaa miti hanga xumura gabrummaatti qabsoo keenya ni jabeeffanna. Gabroonfataaf hin jilbeeffannu akkasumas uummata Oromoo hurrii gabrummaatiin dunuunfatee dunkana gabrummaa keessa rafee dhaloonni dammaqee uummata Oromoo dammaqsuun gahee dhalootati. Akkasumas ispoonsara bilisummaa fi walabummaa qeerroo fi qarree
wal ijaaree bilisummaa Oromoo fi dhaloota qaroomee hojjetaa jirudha. Holola gantootaatiif bakka hin qabnu. Shirri diinaa yoomuu duubatti nu hin deebisu qabsoo afaanii osoo hin taane hojiin agarsiisuuf kutannee kaaneerra. Gootonni keenya kaleessa filannoon kennamee fi carraa wal gananii jiraachuu kennameef sana akka nama tokkootti jiraachuu wallaalanii miti garuu lubbuun nama mararuu dhiifteef miti lubbuu ofiirra saba isaanii mararfatanii saba kanaaf aarsaa ta'an waan ta'eef nutis kaayyoo isaanii ceesisuudhaaf aarsaa qabsoon barbaaddu kamuu fudhachuuf wanti kamuu akka nu hin daangessine asumaan irra deebinee waadaa seenneerra jechuun ibsa ejjannoo jabaa akkasiin baafatanii hojjechaa jiraachuu isaanii